jechuun har'a gammachuun qaba akka fedhee waan ta'e akka fedhee waan dubbaddalee narra ni ilaalina jechuudha dogoggoruu malaa jechumaaf nan gammadi waan ta'eef gammachuun laphee koo keessa ammallee nan banne bittinna jechaa oole jechuudha akkani hojii madaamiin itti hojjechaa jiru hin beeku jechuudha bakkee keessa na deemsisa gammachuu bakkee keessa na oolee dhufee amma qomi gaduma taa'ee viidiyoo dalaga gammachuu koo kana ibsachuu fi bakkee keessa deeme gammachuu maaliin ibsadhaa deen kushiinaa koo keessatti deebi'ee kushiinaa keessa taa'aa jira jechuudha maal gammaddeena jechuun keessan egaa waan hin oollee fi waan hin beekamnedha jechuudha akkuma beektani akkuma ni tambalalee hojjetadhee dhufe yookaanis immoo miidiyaa kanarra luka tokko dhaabbachaa jiru miidiyaarra luka tokko naanna'aa jiru waaw amazing hedduu takka gammade baay'ee tokko natti tole madami dhaabbadhu gammachuu koo ibsadha dara rabbi irraa dhaabbadhu ila na wamti mojo du'a godha gidduutti du'a godha maal seexana la qaba natti na intini na natti taate akka tafura baafadhu na been qoy fachu gammachuu maakin ibsadha gammachuu ibsisha tokkicha tanyi rafi araftu qaame du'a godha akka tafura baafadhu na been amma kaabsishaan kee biyya gale isamaan gammadee ililchaa oole akkan ta'uu fi waan jedhu fi waan dubbadhu wallaahi bakkee keessa deemaan oole ani sobee wallaahi isiniin jedhu bakkee keessa deemaa oole bidiyoon dalagu gammada achi deemee adde maaliifan gammada beektu hedduu tokkon jaaladha hedduun jaaladha jechuun maakii ibsisha hedduu tokkon jaaladha hedduu tokkon kabajadha jechuun baay'ee natti tolu baay'ee nama gammachiisu baqa dhugaa rabbi ijoollee jabdu ijoollee filatamtu jechuudha akka tokkookii kanarratti akka miidiyaa kanarratti kanin akka isaanii jaaladhu fi akka isaanii kabajullee hin jiru jechuudha dhugaa rabbi wallaahi hedduu tokkon jaaladha maaliif baqa waan hundumtiyyuu dhufeetti bu'a jirmis baallis mukis jechuudha maakiidhumaaf ibsishaatti gugata maakiidhumaaf ibsisha sababii maakiitiin ibsishaan baay'ee tokko miidhamee ture jechuudha ijoolleen viidiyoo sobaatiin diraamaa isheen kanaan dura qopheessaa turte jaalallee isheeti jedhanii maal jedhanii viidiyoo isheetu yuutuubiirraa kutanii fidaniitu ittiin mataa naannessanii turanii jechuudha duraanis viidiyoo qullaa qabdi jedhaniitu mataa oofaa turanii jechuudha viidiyoo isheen mataa qullaa qabdi jedhanii haasaan sana daqiiqaa 12 waraabe deeqa 12 waraabe hach nattaaf kun maqaballeessi maakii maqaa nyaachaa ta'e nattaan afodhen dhiise viidiyoo sana ijoolleen fidanii aan dhiise ijoolleen fidanii gadhiifatanii 70,080 ilaalame jechuudha 70,080 viidiyoo ani maakii irratti kana maxxansu yuutuuba koo irratti kana maxxansu jedhee dhiise arguu dandeessu yuutuubii irratti argitu waan kijibaa miti waan ta'eef wanta miidiyaa irra jiru wallahi kana fideen maxxansuudhaan mucaan akkasittiin suuraa mul'ise suuraa isa jechuun footoshooppiidha ijoolleen tokko immoo dhugaa seetika kan tokko hin naqqaanetu jira waan ta'eef dhugaa seeti jechuudha achi maxxansana cinattaa afuree dhaqee mucaarii akkootiitiin achi maakii waraabeen dhufee ijoolleen maakii footooshee ol baaftee akkana jetti waraabeen dhufee gadinii sun jedheen gadis maaltu sudbeen laaki gadinii sun attaafu aba dubbiiwwan isheen jedheen achumaan dhiisee haganaan ilaalamee nanniise gaafa guyyaa lammata ture torbe tokko ergitas gabbaa'ee ibsishaan irraa dubbate waa'ee footicharraa waa'ee viidiyoo qullaa sanarraa dubbate ana footoshooppiidhaan na goyyomsuu dandeessanii anaa fi maakishaa du'a bichaata adda baasaa ani isheerraa waan fedhe yoo gootani jireenya dhugaa isheen jiraatte yookaanis immoo isheen jaalallee qabaatte laayif isheen kanaan dura dabarsite irratti ana ammaas na gashaminaa gabba I don't care about nan galchuu isheen kanaan dura dabarsite nan galchuu amma jireenya haaraa wajjin hin jammare laayifiin kii haaraadha baqa isee wajjin waan gaarii dabarsuu fedha kanaafiyyuu nan galchuu isa darbeetti jedhe viidiyoo waraabee fidanillee viidiyoo isa ibsan akka jedhe waraabe malee isa suuraa isaanii ijoolleen olii gadi oofte waraabne jechuudhaan engadi tokko immoo waraabeen ture inni kun isa diraamaa isheen hojjechaa turan isayyuu sagaleedhaan irratti dubbadhe ijoolleen oleetanii gadhiise malee ani waan hamtu ibsishaaf maakiitti dhufu anallee asii dhukaasa jechuudha argeennan qaxin isaan kuta hin dhiisu jechuudha baay'ee waan hin jaaladhu jechuudha waan hin viidiyoo isaanii waraabuuf miti hedduu tokko hin jaaladhu warri viidiyoo isaanii waraabneyyuu warri yuutuubiin qabneyyuu hedduu jaallatu maakiif ibsishaan nama tuquu miti nama waa'ee jaalalaa gargaarsa Oromoo irratti nama eessa rakkate gargaaraa ooluudhaa jechuudha maakiin Oromoof dhaabbatte Oromoodhaafitu halkanii guyyaa teessee bultii jechuudha kanumaafan jaalladha malee waan viidiyoo isaanii waraabbattuuf jaallata minaaf jechuudha
jechuu dandeessu jechuudha warroonni kaan. No, onnee keerraa ani viidiyoo nama kan bira waraabeen fidu bara viidiyoon achi guutee asas guutee jira. Ani naman jaalladhu malee irraa dubbadhu. Naman jaalladhu malee waa'ee isa maqaa isaan dhawu. Wallahi naman jaalladhu malee dubbadhu bara indira. Amma Saayidoo fi Ayyuu wabii maan na'u Saayidoo wabii Ayyuu Sumayyaa irraa dubbadha. Naman jaalladhu malee irraa dubbadha. Nama keessi kiyya na fudhatee nama keessi kiyya irraa hojjedhu irraa dubbadhu naan jedhe irraa hin dubbadha malee lafumaa keessatti waa'ee jedhee walitti hin guuruu jechuudha. Kan irraa dubbatamu qabu irraa dubbadha. Kan irraa dubbatamne na dabbaraa nan dhiisaa jechuudha. Kanaaf waan jaalladhu fanii amma immoo jechuudha ibsishaa fi maakiini ibsishaan ka'e galee Oromiyaa daawwate kibban gara Kaayirootti Kaayiroo bu'aa jechuudha. Kaayiroo deemuuf maakishaa keenya argee maakishaa laalee saniin booddee waa hundasaa godhatee nikaa godhatee amma qalabatii godhatee amma hin kaadhimate malee nikaan godhanne bara nikaasaa godhatee waa hundasaa xumuratee hojii isaatti deebi'ee saniin booddee gara Kanaadaa yookaan Ameerikaatti walitti naanna'uu jechuudha. Maakiin Ameerikaa deemti. Ameerikaaf malaaf waan ta'eef. Maakiidhaa fi Ameerikaan malaaf yoo kan maakii jibbitu jiraachuu dandeessu na jala. Xalaata isheeti kan ishee jibbu xalaata ishee anaafillee xalaata jechuudha kan maakii jibbu. Kanaachi kan maakii jaallattan kan ibsishaa fi maakii rabbi tokko haa godhu jettanii jaallatanii laayikii godhan libbii qirsii kennaafi. Bakka naqa'uu qabdu bakka. Wala jaallatanii walitti haa galan malee warri amma namni tokko harfaqii tortoraani buqqeeni tokko achi ol ga'e akkasiin jee maakiin nitu jaallachuu qaba maakiin biyya kiyya keessaa deemuun qabdu maakiin akkas jaalalli biyya maraxatti jaalalli biyya filatti biyyan filattu gosh ibsishaa bareeda filatte galee kaabbee sabbaa kee dhagaa geemiinsaa fuula dura kana hin raanfatinaa geemiisaa sanuu geemiisaa hin raanfatinaa geemii qabatee jira waan ta'eef yookiin Kaayirootti taphata yookiin Itoophiyaatti taphata. Maakishaa bira deemee taphata malee kaachi Itoophiyaatti waan taphatu natti fakkaatu inni jira of qopheessaa. Maaliif ammoot waan ta'eef jaalala isaaf qabnu mul'isuu qabna jechuudha. Waan dalagannurra irraa baafnee gifti binnee fi gammachiisuu qabna jechuudha. Kanadha. Akkas ani hedduu gammadeen jira gaa ibsishaa. Waa ibsaayyee ibsuu galtee gaabbee kotte. Yoo mal deebita viidiyoo isaa waraabeen fida dhugaa asirratti illee gadi niisa viidiyoo isaa dhugaa gaafa inni liivii nu seet maakishaa yoo liivii dhuftee seentelle asirratti fidee gadhiisaa jechuudha. Ni jaalladha kaa. Ni jaalladha ilmaan kiyya ineen maakushaa maakil gammaddee gaabbee utuu goomattuun si goomattu utuu diinni si goomattu irra bahee yaadasee irra bahuufi. Ranjigu viduga gosh ya tabbatu ni sai sabbaki ya dakan gaba saboda turfan gammacu nan du'a wallahi ga kadan manan diki ya nasirbu gaba sa wal biragani kaminta nan dubbisa dike dubbisa la ko sama ki gaba man bobo da youtube ko halis restu asrata afero finta na agartu la ko sama ki nan kaba ma ibsishan mano ibsishan tok follow na de sejra follow na deebise intala tokko hiriyaa kiyya ibsishaan follow na deebise de gaafa dhageettan ittan rakkoo maalii qaba yoo si deebise naan jette nama qalbiidhaan deebisu bara ibsishaan nama qalbiidhaan deebisu nama isa jaallatu isa kabajuu deebisaa jechuudha. Waan hin jaalladhu waan isa kabajuuf naa deebise jechuudha. Follow na deebisee jira sallee dhaqeen dubbisan sodaadhee galii isa feettanii dubbisa sallee booddee inshallah bismillah asirratti illee affeeree nan fida rabbummaan isaan geen gogolee walitti naannessee kibbii tokko keessa isaan dhaabu jechuudha. Rabbiin hamaafamtu isaan irraa qabu waan isaanitti balaa yaadu hamaa isaanitti yaadu rabbiin gufuu isaan dura buqqisee qat goona maakishaa bira haa buusu jechuudha. Kanuma jechuudha fi gammadeen jira achi narraa bu'aa namni tokko xis jettee na dutti dubbattee arrabsitee beekadhu namni tokko na xuxxee beekadhu jechuudha. Ilmaan xiyya faarsuu nan danda'a akka barbaade mina gabbaachu gabbaa Tinggal ay gabab. Nami maki fi ibsishaa jaallatti bichaan qoominti xaafi. Ana qoominti naan xaafi naan barbaadu naan xaafi na. Ani gammadeen gaafan gammadu nan maraadhaa yoo usaanarra.